Ashamar kafune hordoftotaaf daawwattoota Burraa Global Network oduu galgala kanaa isinitti himu ana Mindubeti. Olmaa dhaddacha mana murtii federaala Lidataatti himatamtoota shororkeessummaan nama 24 galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti keessummeessee oolee jira. Dabalataa oduu kanaa akka itti dhiyaata. Olmaa dhaddacha mana murtii federaala Lidataa himata shororkeessummaa nama 24 galmee obbo Jawaar Mohaammed jala keessummeessee oole. Abbaan Alangee guyyaa har'aa jechuun fulbaana 11 bara 2013 mana murtii federaalaatti shakkamtoota 24 irratti himata shororkeessummaa kan bane yoo ta'u, himatamtoonni kunniinis galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti kan argamanidha. Akka himanni Abbaa Alangee agarsiisutti himatamtoonni kunniin keessaa namni 4 dhalattoota Itoophiyaa yoo ta'an yeroo ammaa kanatti biyyaan kan jiraachaa jiranidha. Dabalataanis himatamicha keessatti miidiyaan OMN kan argamudha. Himanni kun ammoo walitti bu'iinsa sabaa ajjeechaa artiistaa Haacaaluu Hundeessaa booda Oromiyaa keessatti uumaman kan bu'uureffate ta'uu isaa Abbaan Alangaa himeera. Addatti seera labsii shororkeessummaa 1176 muraa 2012 cabsuun dhaabbata telekoomii waliin dha'uu fi meeshaalee waraanaatti hayyama malee fayyadamuu kan jedhudha. Qabxiiwwan himatamicha keessaa isaan ijoon hidhamtoonni siyaasaa 24 shororkeessummaan himataman kunneenis obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa, Guutuu Mul'isaa, Dajanee Xaafaa, Arafat Abubakar Kadiir, Amaan Qaalluu Baatii, Alamaayyoo Galataa fi miidiyaa OMN Dajanee Guutamaa, Mallas Dirribsaa, Shamsaddiin Xahaa, Boonaa Tibbillee, Dr. Birhaan Masqal Abbabaa, Dr. Tsaggaayee Araarsaa yoo ta'an dabalataanis eegdota Jawaar Mohaammed keessaa Yaalama Warqee Asaffaa fi Geetuu Tafarraa, Taamrat Huseen, Bashiir Huseen, Sabbooqaa Qaaqoo, Kennee Dummechaa, Daawit Abdataa fi konkolaachisaa OMN obbo Boggaalaa Dirribsaadha. Dhaddacha har'aa kanarratti obbo Jawaar Mohaammed dubbii isaan dubbatan keessaa nuti hidhamtoota siyaasaati malee shororkeessummaan akka hin taane nan beeka. Ta'us ammoo dhaddacha biyya kanaa irratti yeroo lammataatiif shororkeessaadha jedhamee himatamuun koo na gammachiisa jechuun dubbateera. Dubbii obbo Baqqalaan dubbatan keessaa immoo mana murtii fakkeessaa kanatti yeroo dhaabbadhu kun isa sadaffaa kooti. Iddoo kanatti ragaan sobaa allaman irratti bahamee yeroo tokko waggaa 8 irratti murtaa'e, yeroo kaan immoo himanni adda citeera. Himatamaan irra dhiyaate keessaa tokko iddoo Hagar Maariyaam jedhamutti naaf xanyaan kana booda nun bittu yookaan nun bulchitu jettee ergaa ergite kan jedhudha. Dhugaadha. Kana booda naaf xanyaan nun bittu kun waan danda'amu miti, gonkumaa hin ta'u, dhaloota naaf xanyaan bitamuuf qophaa'ee miti jedhee dubbate. Galmee Jawaar Mohaammed nama 24 keessaa Dajanee Xaafaa fi Maastawaardi galmee biraa irratti hidhamanii kan jiraniif har'a kan hin dhiyaannedha. Himatamtoonni hundinuu akka dhiyaatan eeguuf guyyaa 14 baatii takkaffaa 2013 akka lakkoofsa Habashaatti beellamamee jira. Walumaa galatti himatamtoota biyya keessaa jiran hundaaf himannaa waraqaa kennameefii jira. Yuunivarsiitiin Amboo fedhii hojjettootaatiin mindaa barsiisotaa fi hojjettoota hundarraa walitti guureen siidaa Haacaaluu Hundeessaa ijaarsisee ture kaampaasii amma Haacaaluu Hundeessaa jedhamee moggaafame keessatti siidaan kun amma Haacaaluun Hundeessaa farda yaabbatee jira. Shimallis Abdiisaan dhufee siidaa sanarraa haguuggiin akka hin fuudhamnee fi uummatattiin agarsiifamne guyyaa kaleessaa dhorkee biraa deemee jira. Sababni isaa dhorkamuu kanaa sodaa nafxanyootaa ta'uu hojjettoonni yuunivarsiitii Amboo himaniiti jiru. Mirga wabii manni murtii federaalaa Meeshaa Cirree ilaalchisuun kanaan dura eegee ture hojiitti hiikamuu dhabuu isaaf poolisii mana murtiitti dhiyaatee deebii laatee jira. Dabalataa oduu kanaa akka itti dhiyaata. Mirga wabii manni murtii federaalaa Meeshaa Cirree ilaalchisuun kanaan dura eegee ture hojiitti hiikamuu dhabuu isaa poolisii mana murtiitti dhiyaatee deebii laate.
ajaja qaama olaanuutiin meeshaan akka hin hiikamne ittifame jechuun dubbachuu isaa abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Kadir Bulloo himan. Kanaan dura marsaa lamaaf obbo Mishaa Cirrii mirga wabii eeggamuufis shakkamaan kun dabarfamee poolisii Oromiyaatti kennamuun yeroo ammaa kana mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti argama. Sababa poolisiin ajaja mana murtii diduun shakkamaa kana poolisii Oromiyaa dabarsee kenneef abukaattoon shakkamaa kanas mana murtii federaalaa oliyyannoo fudhataniin manni murtiis poolisii federaalaa koomishinii Oromiyaa dhiyaatanii dhimma kanaaf deebii akka laatan fulbaana 11tti beellamuusaa gabaafameeti ture. Beellama har'aatiinis dhimmi kun ilaalame yoo ta'u poolisiin federaalaa bakka bu'uun deebii laachuuf kan dhiyaate Koomaandar Abarraa Bullii deebii mana murtiif laataniin waajirri abbaa alangaa namni Minyoo Tasfaayee jedhamu akka nu gadi hin dhiisne waan nu ajajeef shakkamaa kana yeroo jedhametti hin hiikne ture jechuun poolisii federaalaa bakka bu'uun deebii laate. Gama biraatiin ajajni mana murtii federaalaa koomishinii poolisii Oromiyaas akka dhaddacharra dhiyaatee sababa Mishaa Cirrii mirga wabii isaa sarbuun hidheef akka himu ajajamus beellama guyyaa har'aa irratti hin dhiyaanne hafeera. Kanaafis manni murtii ajaja lama dabarse. Tokkoffaan waajirri abbaa alangaa irraa adde Minyoo Tasfaayee sababa maaliif akka ajajni mana murtii hojiitti hin hiikamne akka poolisiin ajaju ibsuuf gaafa 13 baatii takkaffaa 2013 akka dhiyaattu Koomaandar poolisii Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuu beellama mana murtii kabajee dhiyaachuu waan dideef poolisii federaalaa to'achuuf guyyaa jedhame kanatti akka mana murtii dhiyeessuu qabu manni murtii federaalaa ajaja dabarsee oole. Egaa hordoftootaaf daawwattoota Burraa Global Network oduun ammaaf qabnu kanuma hanga sagantaa biraatiin deebinee wal arginutti nagaan nuuf tura.